Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota HMI YouTube hundi keessanuu baga nagaa jiraattan isiniin jedha. Guyyaa har'aa jechaadha. Warroota YouTubersoota ta'an jechaadha. Ijoollee keenya waan fayyadanii fi ijoolleen hedduun gaafii hedduu waan nu gaafataa turtan irratti jechaadha. Waan bareedduu takka qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Innis akkaataa beeksisa viidiyoo keessanitti itti naqachuu dandeessanii jechaadha. Yeroo beeksisa itti naqatin fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 7 hanga 9 gadi jechaadha. Beeksisa itti naqachuu hin dandeessanii jechaadha. Daqiiqaa 10 ol waan tare jechaadha. Daqiiqaa 10 fi daqiiqaa 10 olii beeksisa akka barbaadanitti itti naqachuu dandeessanii jechaadha. Beeksisa jechaan yeroo beeksisa akkasii daqiiqaa 10 ol itti naqatan jechaadha. Viidiyoon keessan mallaqa bareedaa isiniif dalagaa jechaadha. Yoo ammoo osoo beeksisa viidiyoo daqiiqaa 10 olii beeksisa osoo itti naqin daqiiqaa 4 shanii gadhiistanii akkanumaan gadhiistan jechaadha. Mallan isaa gadi bu'aa deema jechaadha. Daqiiqaa 10 ol ta'ee garuu beeksisa sirriitti yoo itti naqxan waan viidiyoon daqiiqaa 5 viidiyoo 2-3 dalagu viidiyoon tokkochi isiniif dalaguu danda'a jechaadha. Kanaafuu akkaataa viidicha beeksisa itti naqatan isin garsiisa hamma dhumaa na hordofaa isiniin jedha. Akkasumas namoonni yeroo duraatiif YouTube banatan jechaadha. YouTube Studio beettatu jira jechaadha chaanaala keessan irratti jechaadha. Amma YouTube Studio beettaan beeksisallee itti naqachuuf yeroo biraa isin garsiisa. Baay'ee nama dhiba jechaadha. Ammaaf hin beettan jechaadha. Garuu kan nama hundaayyuu salphatu YouTube Create Studio dha jechaadha kan nama hundaayyuu salphatu. Kanaafuu warroonni YouTube Studio beettaa akkamitti gara Create Studiotti jijjiirannee Create Studio yoo fayyadamne beeksisa chaanaala keenyatti illee naqachuudha. Waan nu salphatuuf Create Studio wayyaa akkamitti YouTube Studio beettaa gara Create Studiotti akkamitti deemna warri jettan jechaadha. Linkii koomentii jala waan isiniin kaa'uuf linkii viidiyoo asiin dura hojjedhee jiru isa daawwattan jechaadha. Amma karama viidiyoo isinii hojjedhee sanitti isin ceesisaa akkaataa viidiyoo keessan beeksisa itti naqachuu dandeessan isin garsiisa na hordofaa isiniin jedha. Garuu wanti waan kana isin barsiisuuf jechaadha. Warri beettan duraanii beettanii warri hin beekne jechaadha. Ijoolleen keenya waa hundaanuu qaruutee ta'anii waa hundaayyuu qaruutee ta'anii akka deemanii fi akka nama hin gaafanneef jechaadha. Ijoolleen teennaa akka sirriitti galu barsiisuu qaba waan jedheef jechaadha. Kanuma yaadaa fi gaafilee qabdan karaa toora koomentiitiin akka nu gootan garanumaa isiniin jedha jechaadha. Peejiin Facebook kiyyaallee HMI YouTube jedhama. Karaa saniillee yoo na dubbistan isin wajjiinii fi waan isin dhibe hundaa kan isin gargaaru waan ta'eef garanumaan isin beessuu danda'a. Gara biraatiin irree warroonni YouTubersoonni Oromoo taatanii loogoo barbaaddan jechaadha. Iyyaasuu Birraa YouTube qaba jechaadha. Iyyaasuu Birraa mucaa jedhamu yoo hordoftan loogoo ajaa'ibaa baanaraa fi intro garagaraallee isinii waan hojjetuuf jechaadha. Iyyaasuu Birraa yoo hordoftan chaanaala isaallee yoo hordoftan waan akkanaa sirriitti irraa barattan. Ammoo yoo hordofu chaanaala isaallee hin barbaanne jechaadha. HMI YouTube illee yoo dubbistan jechaadha qajeelloon isaa wal qunnamsiise akkasitti isinii dalaguu danda'a jechaadha. Kanaafuu akka hordoftan isallee isiniin jedha. Wanti nu irra deddeebi'ee jira dhiifama wajjin wanti nu waan kana barsiifnuun ijoolleen Oromoo waa hundaanuu jechaadha. Akkuma dubbatamee xumurame waggaa muraasaan dura waa hundaanuu dursinee argamuu qabna jechaadha. Nama gaafachuu nama kenna osoo nama hin gaafatin osoo mallaqa hin gaafatin nu waan beennu walii qoodaa waan hin beenne immoo isinirraallee walirraa barataa kan deemnu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf amma karama dhaamsa jalqaba isiniif dabarsuuf dhufeetti jechaadha. Mallaqa gaarii akka YouTubein keessan isiniif dalagu beeksisa akkaataa itti naqattan isin garsiisa hamma dhumaa na hordofaa isiniin jedha jechaadha. Gara nu dhufnee jirra Google Chrome ka jedhu san tunna. Ergasii youtube.com jennee barreeffannaa jechaadha. Cibsii sadan gubbaa irratti argamtu san jechaadha. Yeroo takkanitti qo'afna. Ergasii desktopin ibsina. Nienna ni torkida. Profailicha keena gattunna jechaadha yeroo takka. Creator Studio ka jedhutu dhufa jechaadha. Isa san yeroo takka tuqaasnu jechaadha.
ni enna akkuma isa tuqaafne jechaadha YouTubeen viidiyoon kenna nu dhufanii jiran jechaadha kan beeksisa itti naquu barbaannu san iddoo edit jettu san tunne jechaadha beeksisa akka gaariitti itti naquu dandeenya fakkeenyaaf walaloo seenaa ka jedhu san an durallee itti naqee jira ammallee isinitti agarsiisuudhaaf itti dabalaa na laalaa isiniin jedha edit iddoo jettu san tuqaasa ergasii monetization iddoo jettu san tuqaa jechaadha monetization tajettu san tuqaasta ergasii monetization with AdSense tajettu san yoo cufaa jiraate ni bantanii haala kanaan isinii dhufa jechaadha sarara bulee san quba keessaniin qabdanii akkasitti olii gad ooftanii jechaadha iddoo irra kaa'uu barbaadan akkuma argitan san baay'ee waan itti naqeeruu fi qubaan akkana irra ooftanii iddoo itti naquu barbaadan san irra gad dhaabdanii insert ad tajettu san gootan jechaadha insert ad tajettan san erga gootanii ni gurraachatti ammallee itti gad deebitanii quba keessaniin akka waan gad dhaartanii gadi tuttani deebitanii amma iddoo barbaadan san ammallee irra gootanii insert ad tajettu san tuqaaftuu jechaadha bakka akkasumatti akka ittuma dabaltan jechaadha akka barbaadanitti haga barbaadan 10 illee 2 3 4 5 6 7 10 hanga barbaadan 30 illee itti galchuu dandeetanii daqiiqaa 1 daqiiqaa 2 daqiiqaa takka 2 daqiiqaa bakka waan xiqqoo addaansiisa haala kanaan beeksatti naqachuu dandeessan jechaadha sarara buleessan quba keessaniin ta'ama olii gad deemtu tana quba keessaniin olii iddoo barbaadan sa irra geessanii ad insert jettu tuxxanii ammallee isima dura sarara buleessan gadi tuxxan jechaadha amman gurraachoftee waan akka x irraa fakkaatu san gadi tuxxanii deebitanii irra ooftanii iddoo barbaadan san irra geessanii insert ad tajettu san gad tuxxanii dhumarratti ammoo save gootan jechaadha haala kanaan beeksisa yoo itti naqattan viidiyoon daqiiqaa 10 mallaqa guddaa isinii herregaa jechaadha viidiyoo daqiiqaa 5 lama gadhiisuu irra viidiyoo daqiiqaa 10 olii tokkocha yoo gadhiiste mallaqa jabaa haala kanaan si herregaa jechaadha daawwanne walii dachaane kun jechaadha hordoftoota HMI YouTube jechaadha karaa Create Studioodhaan itti beeksisa naqachuu dandeenyu jechaadha akka amma isin agarsiise kana jechaadha Studioon itti naqachuu dandeenye jechaadha gara fuulduraa ammoo YouTube Studio beettatti deebi'ee Creator Studioon ni bada jechaadha kanaafuu yeroo biroo jechaadha akkaataa Creator Studio YouTube Studio beetta irratti beeksisa itti naqachuu danda'an gara fuuldura kan qabadhee isiniif dhiyaadhu waan ta'eef jechaadha obsaa fi abdiidhaan akkana eeddan garanumaan isin beeksisa jechaadha gaafilee qabdan waa'ee YouTube irratti jechaadha AdSense irratti Gmail irratti waan garagaraa irratti jechaadha akkasumas waan garagaraa irratti gaafii qabdan akka nu gaafattan isiniin jedha jechaadha asiin dura jechaadha akkuma beekamu jechaadha Google AdSense namaa jechaadha Googlein namaa yoo disable ta'e jechaadha bakka YouTubein kiyya cufatee jira amma naan hojjetu jedhanii namoonni bifa birootiin bifa haarawaan kabantan hedduun isaanii waan jirtaniif jechaadha ammaan booda YouTubein keessan disable yoo ta'e jechaadha furmaata argatee jira YouTubein yeroo baay'ee ijoollee ta'een harkaa yoo Gmail lamaan walitti connect gootan jechaadha disable isin harkaa ta'a jechaadha yoo Gmail lamaan walitti hidhame jechaadha amma ammoo yeroo tokko Gmail san takkatti jalaa yoo balleessite Gmail takkas jalaa yoo balleessite deebi'ee dalaguu ni mala tokko ammoo akkanumaan ka disable ta'u jira jechaadha kun ammoo furmaata argatee jira jechaadha YouTubein kiyya disable na jalaa ta'ee na dalagaa hin jiru rakkina qabaa na jalaa badee jira wanti jedhu furmaata waan argatee jiruuf jechaadha hordoftoonni HMI YouTube warroonni chaanala jajjabaa qabdan jechaadha yoo chaanaalli keessan disable ta'e qajeelumatti na dubbistanii kan isinii sirreessinu waan ta'eef jechaadha yeroodhaan suuta waa hundaayyuu gara fuulduraa kan wajjin haasa'u nu ta'a jechaadha isinii sirreessina waan isin dhibe nu gaafadhaa isiniin jenna yoo feetan ammoo dhuftanii na gaafattanii ana ammoo isinii sirreessa jechaadha kana fakkaataa hordoftoota HMI YouTube yeroo waan kana isinii gorsine waan laqa nu haa kafaltaniif osoo hin taane akka fayyadamaa taatanii fi viidiyoo daqiiqaa 10 olii beeksisa osoo ittiin naqin gadi hin dhiifatinaa isiniin jedha nagaan nu tura waan balleesseef waan dongore irratti dhiifama isin gaafanna nagaan nu tura
You don't give a damn about what I do. You think you're Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your